Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanala YouTube Hussein HD jala jirtan hundi keessan bakka jirtan nutti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jedheera. Bilbila ofiin ho'uugaa bilbila yeroo itti fayyadamaa jirtan ho'ee isin rakkisu yeroo isin itti fayyadamtan bilbila ho'achuudha yookaan bilbila baatirii fixu akkasuma bilbila saffisa hin qabne jechuudha. Bilbilli ho'uugaa baatirii isin fixaa hamma saffisa hin qabu. Charge bilbila keessan fixuu danda'a yeroo isin itti fayyadamtan usigaa saffisaan itti isin dalaguu hin danda'u jechuudha. Haala isin gaa bilbila ofiin ho'u osuma itti fayyadamaa jirtanuu ka ho'u jechuudha. Haala itti sirreessuu dandeessan agarsiisu jechuudha. Bilbila keessan kan itti fayyadamaa osoo jirtanuu ofiin ho'u haala kamiin akka sirreessuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu warra chaanala YouTube kooti warri hin beekne jechuudha. Hussein HD ka jedhu chaanalii lammaffaa kana jala warri jirtanuu chaanalii ka biraan hin qaba. Akkasuma Hussein HD ka jedhu kana warri hin beekne yoo jiraattan jechuudha. Chaanalii kana gaa YouTube irra seenuu argaa Hussein HD jettee barreeffattan isinii baasaa jechuudha. Hussein HD jechuudha. Haala kanaan Hussein HD jettanii yoo barreeffattan YouTube irratti isinii baasaa. Warri haaraa taatan chaanala kana irra tuquudhaan gaa yeroo takka gara keessaa seenuudhaan viidiyoo 15 ol gadhiisan jira. Gara viidiyoo 16 gadhiisan jira. Irra seenuudhaan gaa irraa baradhaa barnoota isin fayyadu ajjala jira isin jira. Akkasuma chaanalii kana gaa barnoota bareedaa jira argachuu dandeessanii viidiyoo yeroo gara baay'ee takka gaheera eega maxxansuu dhiisee video irratti maxxansaa hin turre. Kanaafuu YouTube kana gaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma video yeroo dhaggeeffatan like tuqaa isin jira. Akka namoota hedduu bira ga'uuf like gochuudhaan share gochuu hin dagatinaa. Godinyaa keessaniif isin jira. Bilbila keessan irraa gaa bilbila ho'u haala itti sirreessuu dandeessan agarsiisu. Gabaabumatti gara barnootaa isin ofaan na waliin turaa hundi keessanuu. Bilbila keessan irraa gaa bilbila ho'u takka sirreessuudhaan majammaraa duraa maal gootu bilbila takka ka ho'u yoo dhiqata Wi-Fi dhaa fi daataa itti fayyadamaa jiraattan walirratti jechuudha. Fakkeenyaaf Wi-Fi dhaa fi daataa fayyadamaa jiraattan maal akka gochuu qabdan fakkeenya Wi-Fi fayyadamaa jiraattan daataa fayyadamaa jiraattan jechuudha. Wi-Fi irraa dhaamsuudhaan daataa fayyadamuu qabdu. Akkasuma Wi-Fi yoo fayyadamaa jiraattan daataa irraa dhaamsuu qabdu jechuudha. Awwala eessarraa akka dhaamsuu dandeessan sin agarsiisu. Google Play Store seentu awwala akka dhaamsuu qabdan jechuudha. Eessarraa akka daataa yookaan Wi-Fi Google Play Store bakka application buufata irra seenu hanga mallattoo profaayilii tuquudhaan gaa profaayilii keessan tuquudhaan gaa gada deemuudhaan ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa profaayilii gad tuqtanii siitinga ka jedhu kaarra ni seentu jechuudha. Siitiin gara seenu maal gootu asirratti network permission bakka jedhu kan jira mallattoo xiyyaa gargalte gatu yookaan immoo achuma tuquudhaan keessanii seentu. App downloadiin Wi-Fi yoo irra jiraattan over Wi-Fi only dha kaawwattu. Data irra jiraattan over my data network jedhu kana asirra kaawwattu jechuudha. Data charge my over bakka jedhu kana bakka data irra kaawwachuudhaan gaa bakka Wi-Fi yoo ta'e Wi-Fi bakka data irra kaawwachuudhaan okay gootu. Ganjallaa kanatti ammallee update app bakka jedhu irratti auto update app bakka jedhu yoo dhiqata Wi-Fi irra jiraattan over Wi-Fi only ka jedhu kaawwattu. Yoo immoo data irra jiraattan over data ka jedhu karaa kaawwattu jechuudha. Asirra kaawwachuudhaan gaa itti fayyadamtu kan biraa ho'anii qannasaa jechuudha. Bilbila kan keessan sirreessitanii gaa dudduubatti deebi'uudhaan gaa kana sirreessitanii egaa kaatanii siitingii bilbilaa ni seentu. Siitingii bilbilaa seenuudhaan gaa bilbila ho'u akka sirreessuudhaaf siitingii bakka jedha karaa ni tuqxu jechuudha. Siitingii bilbilaa irraa bilbila ofiin ho'u sirreessuudhaaf achirra eega seentanii gaa connection bakka jedhu awwalaa karaa tuquudhaan gara keessaa ni seentu. Connection eega tuqxanii gara keessaa seenu maal gootu asirratti yoo dhiqata daataa fayyadamaa jiraattan gaa daataa bilbila keessanii kana ka awwalaa kaawwachuu qabdu. Saffisa waan qabaanne ho'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti live 3G ka jedhu kana 3G ol 4G jiraachuu danda'a. Ka awwalaa kaarra kaawwachuu dandeessu jechuudha. Achirraa gaa kanarra eega kaawwattanii duubatti deebi'uudhaan maal gootu movie connection setting kana oofii gochuu dandeessu. Kana off gootu jechuudha. Asirratti gaa devicein gaa yeroo tokko bilbila kan keessan ho'isuu danda'a. Kanaafuu haala kanaan sign ka jedhe kana off gootu. Irra tuquudhaan illee achirra eega tuqxanii kanallee off gootu jechuudha. Kana lamman eega off gootanii gaa kanas eega off gootanii bilbila keessan ho'a qannasuu danda'a jechuudha. Haala kanaan kana off gochuudhaan keessaa baatu jechuudha. Asirraa siitingii inni lammeessaa amma siitingii dhumarraa osoo hin bahin ola xaa'uudhaan bilbila kan keessan ho'aa jira yoo ta'e location bakka jedhu kan tuqxu jechuudha. Yookaan immoo siitingii gubbaarra siitingii keessa locationii kanarra ni seentu. Locationii irra seenu hangaa location service kana irra tuqxu yeroo takkaaf location service tuquudhaan gaa Wi-Fi sign-in kan jedhu kun ofii ta'ee ta'uu qaba. Bilbila kan keessa yoo dhiqata ho'aa raate yookaan immoo yoo dhiqata bilbila kan keessan itti fayyadamaa raattan bilbila keessan ho'isuu danda'a jechuudha. Bluetooth sign-in kunis bilbila kan keessan ni ho'isa jechuudha yeroo tokko. Kanaafuu yeroo tokko yoo Bluetooth isin dabarsuu dee banuu dandeessu. Kana malees yeroo Bluetooth itti fayyadamaa hin jirre kana lamman ofii gochuu qabdu jechuudha. Maaliif bilbili kan keessan ho'anii qannasaa jechuudha. Kana yoo of gootan asirraa kaa lamman of gochuudhaan dudduubatti ni deebita jechuudha. Inni kabraa inni baay'ee bilbila keessan ho'isuu danda'u jechuudha. Inni isin bareechitanii eeggachuu qabdan bilbila keessan irraa ka bilbila keessan ho'isuu qabu kan bilbila keessan baay'ee isin jalaa ho'isu ka gubu jechuudha. Ammallee bilbila keessan yeroo gada xooftan haala kanaan gada xaa'uudhaan gaa hotstop kana mobile hotstop bakka jedha kana irra gadi qabdu yookaan immoo ni bantu. Fakkeenyaaf asirra xuquudhaan gaa haala kanaan eega irra qabdanii kaatanii hotstoppiin kun oonii ta'ee yoo jiraate bilbila keessan ho'isuu danda'a. Baay'ee ho'isuu danda'a jechuudha hotstoppiin kun.
Kana malees kana haala kanaan gaa eega haala kana yoo fakkeenyaaf haala kanaan bantanii hoostooppii kana banuu aangaa eega bantanii fakkeenyaaf haala kanaan yoo bantan bilbila keessan ho'isuu danda'a jechuudha hostooppiin kun. Kana haala kanaan ofii ta'ee taa'uu qabaa jechuudha. Yeroo itti fayyadamtan bicha on gootu yeroo dhiqata namaa waa dabarsu yookaan immoo neetworkii daataa adda addaa namarraa darfachuu barbaadan bicha on gootu jechuudha. Achirra hoostooppii sanarraa gaa on gochuu qabdu yookaan immoo ofii gochuu qabdu jechuudha. Ka ammaa kana hoostooppii ammaa kana of gochuu qabdu jechuudha bilbila keessan waan ho'isuuf. Kabraa keessan amma cufuu dandeessanu bilbila keessan irraa ka bilbila keessan ho'isu amma isin kabraa jechuudha. Asirra gara xaa'uudhaan bakka waayifaa kana yeroo gadi qabdan haala kanaan isinii baha. Tuqaa sadeen gubbaa jettu kaa tuqxu fakkeenyaaf bakka waayifaa kana tuqaa sadeen tuquudhaan gaa advaansiitiin bakka jiru kaa tuquudhaan advaansiitiin kanarraa gaa seetiingii kanneen jala jiran kana switching daalachaa jiru kana automaatik waayifaan kun yoo onii ta'e bilbila keessa yeroo isin waayifaa bira geessan waayifaa duraan paaspoortii isaa yoo itti naqattee jiraattan ofii isinii hojjeta waayifaan. Kammoo kanneen kana yoo dhiqata haala kanaan onii ta'ee jiraate of gochuu dandeessu jechuudha. Of gochuu qabdu jechuudha bilbila keessan ka ho'isu jechuudha jedhu kun. Yoo dhiqata on gootee itti fayyadamaa jiraattan bilbila keessan ho'isuu danda'a jechuudha. Kanaafuu seetiingii kana asirraas kana yoo dhiqata kanneen kun indaalleen isaa onii ta'ee jiraate ofirraa cuftu jechuudha bilbila keessan waan isin jalaa ho'isuuf. Kabraa kan isin sirreessuu qabdan wantoota bilbila ho'isan irraa Google irraa yookaan immoo Chrome seentu fakkeenyaaf browser internet browser fakkeenyaaf Chrome kana jechuudha. Google Chrome irra seenu maal gootu achirra eega seentanii tuqaa sadeen gubbaa jettu waanii tuqxoru takka. Tuqaa sadeen gubbaa jettu tuquudhaan gaa bilbila kan keessan wantoota bilbila keessan ho'isan history bakka jira kan seentu yookaan immoo seeting kan jira kan tuqxu jechuudha. Achirra seenu gaa seeting irra eega tuqxanii ol xaa'uudhaan bilbila kan keessan site seeting kan jira kan seentu site seeting irra seenu gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Yoo site seeting kan jiru tuqxan gara fuula duraa isin oofa. Asirraa olee kana ol xaa'uudhaan gaa maal gootu ol xaa'uudhaan gaa irraa olee kana maal barbaaddu data storage kan jira bacashaa ni jira. Data storage bakka jira kana data storage bakka jira kaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Asirratti gaa history isin Chrome-tti fayyadamtan fakkeenyaaf akkoo xiqqaadha yeroo dhiyoo keessan qulqulleessee ture jechuudha. Kanaafuu irraan gadee kana wantoota isin Chrome irra seentanii search gootan waan isin daawwalli gootan websaayitii isin barbaadan wantoota isin dubbiftan indaallee isaa irraan gadee kana daradarame jira yoo ta'e yookaan immoo irraan gadee kanatti argamuu danda'a. Irraa balleessuudhaaf gaa delete all data bakka jette kaa tuquudhaan yeroo takka achi eega tuqxanii ammallee delete kan tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf delete kan eega tuqxanii haala kanaan irraa bada jechuudha yookaan fakkeenyaaf dudduubatti deebi'ee isin agarsiisu asirratti indaallee hin badu delete all kan jiru kaa'uudhaan indaallee balleessuu dandeessan. Kabraa karaa itti balleessanu tuqaa sadeen tuquudhaan maal gootu ammallee karaa itti balleessuu dandeessan. History kan jette kan seentu jechuudha. History kan jette tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. History eega tuqxanii gaa haala kanaan clear browser data bakka jette tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii last story ka guyyaa takka ka guyyaa lama time running sa'aatiidhaan akkasumas last story kana xiyya fi lafiitii jirtu gaa tuquudhaan ni bantu. All time bakka jedha ka sa'aatii hundaa yeroo hundaa ka hanga hunaatti fayyadamaa jirtan irra kaa'uudhaan clear data ka jettu kaa tuquudhaan qulqulleessuu dandeessu jechuudha. Wantoota isin Google gartanii search gootan wantoota itti fayyadamaa turtan indaallee isaa waan isin sign in gootan indaallee isaa achi keessatti walitti isinii qaba yoo dhiqata guutee jedhee bilbila keessan ho'isuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bilbila ho'u takka yookaan bilbila ofiin ho'u isin jalaa jechuudha. Haala kanaan of keessaa qulqulleessuu dandeessu yookaan immoo sirreessuu dandeessu jechuudha. Akka inni hin ho'ine kana booda akka inni isin hin cinqine yoo dhiqata ho'e bilbila kan keessatti fayyadamuu dandeessu akkasuma ni ho'a ni guba yoo ta'e haala kanaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Bilbila ofiin ho'u yookaan immoo bilbila isin jalaa ho'ee isin cinqu jechuudha. Haala kana itti fayyadamaa isin jedha viidiyoon har'aa asumatti dhaabbataa chaanaal yuutuubiin kootii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa namoota hedduudhaaf illee viidiyoo kana akka nama hedduu bira gahuuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha barnoota googilii wal qabate waa'ee seetingii bilbilaa irraa kan wal qabate yoo isin galuu jiraate komentii naa barreessaa isin jedha viidiyoo kan koo keessaa waan isin galuu jiraate komentii naa barreessaa barnoonni har'aa asumatti dhaabbataa hanga walitti dhufnutti nagaan turaa isin